Obboleessi kiyya walitti nu dhiisee deemaam. Maqaan kiyya Gabaajeedhaan Keebii jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12ffaa booddee immoo mooraa yuunivarsiitii seeneen barnoota saayinsii beelladootaa yookiin immoo animaal saayinsiitiin baradheen eebbifameera. Safuudha malee carraa barnoota kanaaf baradheen waggaa 3 guutuu hojii hin arganne. Barattoota 37 taanee daree tokko keessaa eebbifamne keessaa barataa 7 qofaatu eebbifamee hojii qabateera. Kanneen kaan baadiyyaatti galanii hojii argachuu waan na barbaaduuf anis ta'e hiriyoonni koo hedduun kana waan hin feeneef gosti barnoota kanaa immoo magaala keessaa hagas mara wanta nama hin keessisneef nama dhuunfaaf immoo maallaqa xiqqoodhaan hojjechuun waan ulfaatuuf hojii dhabeen waggaa 3 guutuu lafan taa'e. Anis ta'e maatiin koo barnootatti qaxaleedha. Mana keenyaa warreen dubartoota yoo ta'ani malee dhiirri 6 abbaan koo dhalche haati kiyya deesse. Mana barnootaatti 1 hanga 3tti hin bahu taanaan dhuma waggaa irratti badhaasa maatiin nuuf kennu keessaa hin hirmaatu. Maatiin keenyi ijoollee 8 qabu dubartoota 2 waliin hundumti keenyi barnootatti akka jabaannu baay'ee nu deeggaru. Hagamis ta'e waan irraa hafaa waan namaaf dabarsamee kennamu qabaachuu baatanis haatii fi abbaan koo barnoota keenyatti baay'ee nu cimsu wanta danda'aniinis haga humna isaanii sirriitti nu gargaaru. Abbaan koo barsiisaa mana barnootaa elemantariidha. Barnoota baayoloojii kutaa 7-8 waggaa dheeraadhaaf nama barsiisee fi yeroo barsiisuuf daree seenu dabtara qabatee kan hin seenne sammuu isaa keessaa noottii barreessuu kan katabaa ture. Anaanis ta'e obboloota koo warra kaan kan barsiise bu'uura barnoota baayoloojii mana barumsaa keenyaati. Barnoota isaa dippiloomaa erga eebbifamee booda yuunivarsiitii Haramayaa seenee bara 1994 eebbifamee haga bara 2005tti barsiisummaadhaan erga ture booda bara 2005 booddee garuu haga har'aatti hoggansa mana barnootaa irra taa'uun dareellee dabalataan otoo barsiisuu hawaasa naannoo keenyaa nama tajaajilaa jirudha. Maatiin barsiisaa qabas hin qabus hin jedhamu mitire. Akka duriitti akka maatii barsiisaa maallaqa kan qabu hin jiru jedhama ture. Amma garuu maatiin keenyi manallee ijaarrachuun maatiitti ulfaate ta'e. Mana nagandaa keessatti dhalannee haga har'aatti haatiif abbaan koo sanuma keessa jiraatu. Gaheen haadha kiyyaa nu guddisuudha. Uffata keenya nyaata keenya qopheessite ijoollee ishee tajaajiluudha. Kanaa ol hojii maaltu jira jetti. Haati kiyyas baratteetti haa ta'uutii garuu barnoota kutaa 12 irratti qabxiin gadi aanaa waan jalaatii dhufeef barnoota TTI illee galchuu waan dadhabeef sanaan booddee barnoota dhiistee heerumatti seentee nuutiin nu deessee nu guddisuuf kooluu galte. Maarree anis obboloota koo waliin barachaa kutaa 10 yeroon ga'u yeroo sanatti kutaa 8 kan barattu mucaa ollaa koo baay'ee bareedduu simboo qabdu tokko waliin jaalalan eegale. Waggaa tokko guutuu baay'een jaalladheeni haa ta'uutii garuu dhiirri ishee barbaadu baay'ee waan na ta'eef ani immoo gaafachuun isaa ta'u riyaa isheetti maxxaneen gaaffii jaalalaa dhiyeessuun waan natti ulfaateef maal yoon godhe naaf wayya jedheen waggaa tokko booddee dhama'uu rakkachuun jalqabe. Kanaan baran kutaa 11ffaa baradhu maal yoon godhe gaariidha. Obboleessi kiyya anaan hangafu yeroon kutaa 11ffaatti darbu barnoota digirii isaa eebbifamee qabxii olaanaa fidee barnoonni digirii 2ffaa achumatti kennamee fi barachuu kan eegale. Yeroo ofii kutaa 11 baratu waraqaa barreessee natti kennee deemiitii abalutti kennii jedhee na erga ture. Akkanani waraqata sana baneen hin dubbisneefillee akeekkachiisa natti kennaam. Haa ta'uutii garuu ani daandii kiyya achi ergan siqadhee booda akeekkachiisa isaa dhiiseen baneen waraqaa sana dubbiseen wanta inni barreesse waraqaa gara biraa irratti galagalcheen fuudheen bakkan jedhame waraqaa kanan geessaam. Kutaa gadii yeroon baradhu hojii kanan raawwadhaam. Jaalalli maal akka ta'e hin beeku waa'ee jaalalaa nan dubbisaam. Hiikti isaallee naaf hin galu. Kanaan si'a hedduu barreessaa ergaa waan nan tureef mucaa ollaa keenyaa xiqqoo tokkotti koottu waraqaa kana mucaa kanatti geessi jedheen bakka maqaa obboleessa koo fi bakka maqaa dubartii obboleessi kiyyeetti ergatee qofa balleessuun mucayyoon jaalladhu kanatti erguun jalqabeem. Guyyaa 3 walitti aansee ergeen guyyaa 3ffaa irratti xalayaa barreessitee naaf ergiteem. Anis baay'een si jaalladha eessatti
irratti wal arginaa kan jedhu qofa ture. Namni wal jaallatu afaaniin arrabaan walitti dubbachuu baatus miirri keenyi walitti dubbata mitire. Edaa miirri jaalala koo yeroon ishee ilaalu galee fi ana waliin illee hariiroo uumuu barbaaddeetti. Baay'ee bareedduu waan na taateef dhiirri naannoo keenya isheen barbaanne hin jiru jechuu nan danda'a. Ani immoo barnoota kootti illee cimaa waan nan ta'eef sunis advaanteejii ta'e naaf qabateera. Barataa cimaadhaan jaallatamuu dubartoonni ni barbaadu mitire. Anis jaalladheen eessatti walaa arginu kan jedhu garuu deebisuuf torbee lama natti fudhate. Sababiin isaa immoo erga wal arginee booda maal akka goonu hin beeku. Dhiira ta'een dubartii waliin dhaabbachuun illee qaanii waan natti fiduuf sunis yaaddoo gara biraa natti ta'e. Ofiin yaada kanaan qubachuurraa kanaanoo gaheera jedheen hiriyaa kiyya waliin barannu tokkoon icciitii keessa koo wanta narra gaheeru ittan hime. Kanaan innis fixatteetu sodaattaaree mana abaluufaatti sa'aatii akkanaatti kottu jedhiini achitti wal argaa sa'aatii akkanaatti eenyuyyuu wanta sinin argineef wanta garaa keessan mana cufattanii haasa'uu dandeessu jedhee natti dubbate. Anis waraqaa irratti katabeen ergaa kana nan ergeefi mucayyoon sa'aatii sanatti dhufte anaaf isheen wal argine. Guyyaa kanarraa kaasee jaalala waliin dhandhamachuu jalqabne. Baay'ees nutti tole deddeebinees wal argine. Kabaja durbummaa ishees yeroon kutaa 11ffaa baradhu ofii kutaa 9ffaa barattu anaaf kennite. Dhiirri umriin taanetti dubartii waliin ciisuu yeroo jalqabu ija isaatu banama mitire. Kanas sanas deemee tuttuquu barbaada. Amalli kuni anarratti dhufe. Isheedhaan gaafadheen bifa kanaan waliin ciisuu danda'eera taanaan dubartoota kaanillee guyyoomseen waliin ciisuun maaliin natti ulfaata yaanni jedhu gara kootti dhufe. Hiriyoota ishee lamaan waliin ishee waliin ciiseen baatii lama booda manuman ishee waliin ciisee kabaja ishee fudhe keessatti kabaja isaaniin fudhe. Yeroo kanatti isheen dhageesse. Ani si amanee si jaalladhee jennaan akkamittiin anarratti dubartoota gara biraa bira deemtaa? Ani kana sirraan eegnee nama guddaa bakka gaarii ga'u jedheen dabarsee ofiin sitti kenne malee akka ati kashlabbaa'uuf na barbaadde hin beeku ture naan jette. Kanaan anis gochaa kootti baay'ee gaddeen lamuu lammataa waan akkanaa hin raawwadhu dhiifama naaf godhi jedheen dhiifama isheen deebiseen argadhe. Maatiin ishee akka naannoo keenyaatti qabeenya qabu. Abbaan ishee nama baay'ee beekamaadha. Midhaan heddumminaan qotee bulaarraa bitee Finfinneetti konkolaataadhaan ergee gurgura. Mana bakka hedduutii lafa bakka hedduutii magaala keenya keessaa qaba. Firoottan isaanii baadiyyaa jiranillee lafa hedduu kan qaban maatii beekamaadha. Yeroo kanarraatii kaasee jaalalleen koo kuni jaalala qofaa otoo hin taane maallaqallee naaf kennuu jalqabde. Gara biraa dubartii kan biroo akka ani hin ilaalleef uffata naaf bitti kennaa garaa garaa naaf kenniti. Wantoota humna kootii ol ta'an gochuun baay'istee ofitti na qabdi. Waan baay'ee waliin haasona wanta baay'ees waliinis karoorsina. Anuma qofaa waliin wal argachuuf mana biraa hiriyoota koo waliinin qayyabadha jettee kireessitee mana sanatti yeroo hundaa ija namaa dahannee kan daandii irratti nutti dhufeef immoo qayyabachuu deemna jennee dabtaratti argisiisnee bira darbuun waliin yeroo gaarii dabarsaa turre. Kutaa 11 kutaa 12 daa'ima hin godhanne malee jireenyuma haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraanne jechuu ni dandeenya. Yeroo ittiin ni qayyabanne jenne mana sana keessa bulle guyyaa hedduu qabna. Qormaata maatirikii yeroo jedhamu maatiinis akka nuti darbinuuf bilisummaa firiidemii xiqqoo wanta nuuf kennuuf hiriyoota keenya waamnee waliin ollee galgara garuu gaggeessinee nuyi qofaan walitti deebina turre. Kanaan hiriyoonni isheellee anumatu kabaja isaanii waan fudhateef baay'ee itti hinaafu. Maallaqaan qabdeeti jedhanii isheetiin komatu. Anis erga ishee waliin galee booda isaan waliin hariiroon qabu guutummaa guutuutti dhaabeera. Kanaan qormaata kutaa 12ffaan fudhe qabxii darbinsaas akka gaariitti galmeessiseen achuma godina keenyatti kan argamu yuunivarsiitii guuteen qabxiis waan hin qabuuf jalqaba irratti naaf kenne. Rabbi nu gargaareellee obboleessi kiyya Ramaddiin bakkuma anaan gahee magaala keenyarraa kiiloomeetira 42 godina fagaattu isa gahee seeneen barachuun jalqabe. Jaalalleen kiyyas barnoota kutaa 10ffaa darbitee kutaa 11ffaa barachuu jalqabde. Jaalalleewwan fageenyarra jiraniif bilbilatu furmaata dhamitire. Amma immoo jaalala keenya bilbilaan qilleensaan sagaleedhaan haasa'uun waliin dabarsu eegalle. Baay'een ishee jaalladha, baay'ee na jaallatti. Ishee malee dubartii gara biraadhaaf ijji koo cufaadha. Dubartii gara biraa waliin hin haasa'uyyuu. Kanaaf qabxiin waggaa 1ffaa fi waggaa 2ffaa galmeessise qabxii gaarii qabxii olaanaa ture.
Isheenis 11-12 xumurtee haa ta'utii garuu akka tasaa ta'ee qabxiin maatirikii jala hafee. Hiriyoonni ishee lamaan anumtii kabaja isaaniin fudhe garuu qabxiin maatirikii dhufee fi yuunivarsiitii garaagaraa seenanii. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitii baay'ee fagoo yeroo ishee gahu maatiin ishee obboleessa kootti bilbiluun maaloo gara yuunivarsiitii kanaatti jijjiirsisii fi kana ta'uu baannaan mucaa keenya hin erginuu jedhanii yeroo kadhataniini obboleessi kiyya deemee jijjiirsisee fi battalumatti dhuftee mooraadhanii baradhutti barachuu jalqabde. Jaalalleen kiyya immoo maallaqaan sagantaa galgalaatiin mana kireeffattee yuunivarsiitii ma'aniin baradhutti barachuu jalqabde. Jaalalli keenyis gara duraatti deebi'ee doormii buluurraa harka caalu mana ishee buluun jalqabe. Maatiin ishee maallaqa waan qabaniif mana kiraallee qofaatti fudhattee qofaa jiraatti. Sana garuu kan goote anaaf jetteeti. Doormii hin bulu jechuun hin danda'amu. Walakkaa obboleessa koo biran bula. Walakkaa immoo yeroo isheen biiziin taane mana isheen bulaam. Kana gidduutti garuu obboleessi kiyya hiriyaa jaalallee koo mooraa yuunivarsiitii kana seente waliin hariiroo jalqabuu barbaade. Yeroo hunda mana kana fidiinii koottumee mucaa biyya ofiitii yeroo naan jedhu guyyaa 2 guyyaa 3 fideen haalli obboleessa koo natti bareedu yeroo didu elayaa obboleessa koo ani dubartii kana bira yeroo akkasii gaheeraa otoo siif taatee baay'ee natti tola. Haa ta'utii garuu waliin ciiseeraa kabaja durbummaa ishee anatu fudhatee jedheen waa'ee jaalalaa koo itti himee. Kanaan innis natti kolfee baga yeroodhaan natti himtee haalli natti dhiyeenya ishee waan hunda kan gabaabsu ture. Jaalala toontuqiin bilbilaan waa'ee cidhaa haasa'aa jirraa har'aa kaasee waliin hin taphadhu jedhee naaf deebisee garaa koo gammachiise. Yeroo inni kana godhu mucayyoon kun maalin balleessi jechuun anaan na fuudhiitii mana isaa deemii rakkoo maal qabaa nama biyyaa mitii nuti naan jechuun na rakkisuu jalqabde. Obboleessi kiyya hin fidiin otoo inni naan jedhu sa'aatii nanitti mana obboleessa koo deemu waan na beektu daandii irratti na eegdee yeroon gara mana obboleessa kootti galu akka nani ishee waliin dhufee gootee ana waliin mana isaa seenti. Obboleessi kiyya nama salphaatti na hubatudha. Hanga abdii kutattuutti obsii fi naan jedhe. Ta'us garuu isheen guyyaa qidaamee toora naannoo sa'a 8tti dormiitii baatee naannoo mana obboleessa kootti na eegdi. Sanaan wal fudhannee mana isaa gallaam. Obboleessi kiyya immoo abshaala waan ta'eef yeroo anaaf inni isheen dhufnu manatti nu dhiisee deemaam. Haalli kun baay'ee ulfaataadha. Dhiiraa fi dhalaa taanee sanuu kanan kana dura kabaja ishee fudhe ta'een mana tokko keessa waliin oollaam. Miiraan baay'eetti wal qorraam. Of hin dadhaba isheenis of dadhabdi. Walitti hin dubbannu calli jennee televizyiinii malaallaam. Akka tasaa wanti gara miiraatti nama ergu televizyiina keessaa yeroo argamu ija keessa wal ilaallaam. Kanaan baay'ee wal qoraa waggaa tokkoon dabarsee hanga waggaa tokkootti garuu jaalallee kiyyaaf nan amaname. Haa ta'uutii garuu hiriyaan kiyya kun akka ana waliin jirtutti guyyaa akkanaa akka na waliin dabarsitutti jaalallee koo himaa turte. Jaalalleen koo anatti hin dubbattu kan ati dubartii gara biraa qabattu dhiira gara biraa qabachuun dadhabaayee jettee akkuma nani hiriyaa ishee mana obboleessa koo fudheen galu sa'aatii sanarratti isheenis dhiira gara biraa qabattee hariiroo anaan dhoksite jalqabde. Hangan baraddeen eebbifamutti iccitii kanas wantan beeku hin qabu. Waggaa 3 baraddeen barnoota koo eebbifame. Akka tasaa ta'ee baatii tokko mana maatii koo tureen gara obboleessa kootti hin deebi'e. Obboleessa kiyya bira taa'een hojii barbaaddachuuf jechuudha. Kana keessatti gannuma kana jaalalleen kiyya nan ulfaa'inaan jette. Anis maal jechuudha yeroon jedhuuni kanaa ol na dhiistee bakka biraa deemtaa yoo bakka biraa deemte immoo hariiroo gara biraa jalqabdaa. Kanaaf ammumaan waliin jiraachuu qabna naan jetti. Anis haalli kun akkamitti danda'ama yeroon jedhuuni atumti qofa murteessi malee ani daheen haadha manaa kee ta'een si waliin hin jiraadhaa hariiroo abaluu waluun qabdu dhaabii naan jette. Anis naasuunatti ta'ee abaluu waliin hariiroo maaliin qabaa yeroon jedhuuni isa hodhiisii yoo barbaadde sagaleedhaan yoo barbaadde viidiyoodhaan wanta ati bara darbe dabarsite siif hin kenna naan jette. Anis waan barbaadde fidii natti argisiisii wanti nani godheeru tokko iyyuu hin jiru yeroon jedhuuni waan akka viidiyoo tokko guyyaa dhalootaa obboleessa keenyaa yeroo kabajnu viidiyoo waraabame hiriyaan irratti argamte tokko kuni maalii yeroo naan jettu obboleessa kiyya biranii dhuftii obboleessa kiyyaan ni barbaaddi haa ta'uutii garuu obboleessi koon barbaaduuni jedheen isheetti hime.
kanaan na amanuu diddeem. Hiriyaan isheellee akka isheen aartuuf jecha akka na waliin dabarsitutti isheetti himaa waan turteef akka nama dubbii quufeetti yoom maal godhe isheerraa cituu dandeessaa jettee na gaafatti. Anis ishee waliin hin jiru isa kam jalqabeen irraa citaa kan kana duraa haasofneerraa moo akka walitti buunu barbaaddeetii yeroon jedhuuni anis kanan jalqabe nan dhaaba atis isheedhaan dhaabi yoo isheedhaan kanaan booddee sibiratti darge garuu lubbuu isheen balleessanaan jettee. Anis ofii kee maal jalqabdeettaa yeroon jedhuuni anarratti bara darbe dhiira akka jalqabdeettu guyyaa qidaamee mana obboleessa kootti yeroon dabarsu isheen immoo anarratti kan jalqabde waliin akka dabarsitu ifaa ifatti natti himtee. Edaa kan ulfooftes isaa fi reeyii yeroon jedhuuni lakkii isoo sobeenidhaa dubbisi barbaadeenii jettee naaf deebiste. Kanaan anisiif haga ammaatti amanameera miira akkamii keessa ta'een iyyuu jaalala kee dagachuun barbaanne haa ta'uutii garuu kanaan booddee sin barbaadu sirra ishee naaf wayyaa jedheen deebiseefi akkanani durayyuu ishee waliin tureetti fudhattee asuma haa dhuftu malee wantan ishee godhu natu beekanaan jettee. Kanaan walitti bu'insi anaaf ishee gidduutti uumame. Anaan aarsuuf jettee toora sooshaal miidiyaatti wantoota garaagaraa barreessuu suuraa jaalallee ishee sanaa maxxanfachuu fi kanneen kana fakkaatan jalqabdi. Balleessaa mootoo ta'eyyuu akkuma isheen kana dura anaaf dhiifama naaf goote dhiifama isheedhaaf gochuuf qopheerran ture. Haa ta'uutii garuu hiriyaan ishee kun biyyaa yeroo dhuftu otoo nani mana isheen deemiinin jedhuunii qoricha nama ajjeesutti nyaata gootee kennitee fi akkuma isheen nyaata jalqabdeetti nama bilbila haasoo fakkaattee biraa kaatee nyaadhu ani qoofeera jettee hiriyaan ishee gaafa nyaatee kaatu achumatti ishee daddabsuu jalqabee kuftee kobba afaaniif funyaaniin yeroo yaastu ofuma ishee naatee iyyitee namni yaa'ee anis obboleessi kiyyas jaalalleen kiyyas hiriyaan ishees hospitaalatti wal argine. Booddee irratti yaalaan yookiin immoo hakiimiin qorichi nyaata keessatti summiin akka kennamee fi yeroo nutti himu jaalalleen kiyya kuni bakka isheen buute dhabne mana ishee deemnees ni dhibdee. Dhimma kana poolisiin dhagahee gara biyyaatti galtee dhokattee turte achi qabamtee mana hidhaa seentee. Hiriyaatu hiriyaa mataa isheef qoricha kennee ajjeesuuf ka'aam. Kanaan hiriyaan ishee kunis fayyitee qabamtee hidhamtee maatiin isheellee dhufanii gaafatanii anaafillee otoo walitti hin bu'in dura moobaayila kan ishee tokko naaf kennitee turte mana adabaa yeroo deemtu abbaan ishee moobaayilli keessa jira yeroo jedhuuni abalutu narraa fudhate humnaanii jettee yeroo himtu abbaan ishee gurbaan kun qabeenya mucaa koo na jalaa hateera jechuun himata narratti banee maallaqa warra abbaa seeraaf kennee baatii 6 narratti murteessisiise. Isheen garuu yaalii lubbuu ajjeechaan baatii 2 hidhamtee gadhiifamte. Kanaan hiriyaan ishee kun erga fayyitee booda otoo nani lubbuudhaan jiru as keessatti hin barattu jettee albee karaa isheen deemaa jirtutti itti baafattee namni adda qoodee eega sanaa abbaan ishee mucaan koo magaala kanatti hin barattu jedhee biyya biraa jijjiirsisee fi Finfinnee galtee akka barattu taasise. Anis hidhaa koo fixadheen nan bahe. Hiriyaan ishee kunis barattee waggaa 3ffaatti eebbifamte. Hanga isheen eebbifamtutti achuman ture. Haalli rakkinni waliin dabarsine kuni bakka homtuu hin jirretti jaalala dhugaa nu keessatti uumuun akka haaraati jaalala hiriyaa ishee waliin hin jalqabe. Jaalalleen kiyya Finfinnee seentee baatii 8 booddee heerumtee gaa'ela dhaabbatte. Anaa fi jaalalleen koo amma homaa bakka hin qabnetti ani bakka hojii dhabetti jaalalamoo qofaa waliin qabannee obboleessi kiyyallee carraa digirii 3ffaa barachuu gara biyya Awustiraaliyaatti yeroo imalu ani gara maatii kootti deebi'ee jaalalleen kiyyallee gara maatii isheetti deebitee baatii muraasa maatii bira erga turtee booda baadiyyaa ta'eetii hojii argatte. Maatiin isheellee kan ishee haganatti qabeenya kan qabani miti. Ani immoo ija maatii koo duraa baqachuu deemu waan hin barbaaduuf koottu na waliin taa'inaan jettee homaa of harkaan qabu harka duwwaa ishee waliin baatii 7 ergan ture booda obboleessi kiyya biyya Awustiraaliyaa deemee qarshii 50,000 naaf ergee hodhu kanaan meeshaa akkana warra akkanaarraa bitiitii gara akkanaatti gurgurinaan jedhe. Anis maallaqa namaadha waan na ta'eef hojii daldalaallee tuun beekiin jaalallee kiyya kanaan dhiiseen bilbila namootaa obboleessi kiyya naaf kenne fudheen Finfinnee deemeen wanta inni naan jedhe nan godhe. Baatii tokko hojjedheen bu'aan kiyya qarshii 25,000 ta'e baay'een gammadee.
Kanarratti namoonni kun hin amanuun dachaa sadii kanan irraa fuudhuu natti kennanii hojii kana na hojjechiisu jalqabanii. Isaan biyya hambaadhaatii fidu, ani immoo gara biyya keessaatti deemeen raabsaa. Naannoo Beenishaangul, naannoo Asoosaa, akkanumallee darbeen naannoo Affaaritti meeshaawwan kana deddeebisuun jalqabee. Bu'aan koo naa guddachaa yeroo dhufu jaalallee kiyya baadiyyaatti na fudhattee harka duwwaadhaan na jaallachaa turte. Silaafoo takkaa Rabbi bakka rakkinaatti walitti nu fideera, amma waliin jiraanna jedheen bakka hojii koo biyya garaagaraa kan na ergu nama lama bakka buufadheen mindaatiin qacareen tasgabbaa'een ishee waliin jiraachuun eegaleem. Guyyaa tokko anaa fi jaalalleen koo bakka hojii oollee otoo waliin deebinu jaalallee kiyya duraa kana daa'ima baattee hiriira keessa otoo dhaabbattuun argeem. Lamaan keenyuu kolfinee harkatti baasnee haay jennee naasisnee ishee bira darbinee bultee bilbila jaalallee koo argattee waliin taatan immoo jettee nu kaafatte. Eeyyeen akka keetti mitii akka Rabbitti hafeen haadha manaasaa ta'eeraa jettee deebisteefi. Kana dura toora feesbuukii ishee irratti waan isheen maxxansitu inuma argina turre, yeroo sanarraa kaasee garuu bilook nu goote. Anaa fi jaalalleen koos haadha manaaf abbaa manaa taane. Yoo Rabbi na gargaare bara nan fixa, maatii kiyyaaf lafa biteen mana ijaaraan jiraam. Obboleessi kiyyallee biyya barnootaaf deeme biyya Awustiraaliyaatti gaa'ela dhaabbatee jireenya jalqabeeraam. Ani ofiif jaalallee koo ishee jalqabaaf baay'ee amanamaan tureem. Hin godhe wanta isheen naan jettu gochuuf gara fuulduraatti dhiibeen deemu. Haa ta'uutii garuu harka isheetiin dogongortee anarraa jaalala kiyyarraa adda baate. Rabbi immoo hodhu kunoo ishee laphee gaarii qabdu siif wayya jechuun akka kiyya hiyyeetti kan taate deebisee naaf kenneem. Har'a jireenya gaarii akka jaalalleen koo duraa hin qabne nan beekaam. Qabeenyi maatiis Finfinnee erga seenanii booda akka kaleessaatti naman ilaalchisuum. Konkolaataama tokko bitachuun iyyuu baay'ee ulfaataadhaam. Akka kiyyatti otuu kanfaltii ishee kaleessaa baasii isheen natti baasaa turte kanfaleera ta'ee yeroo argadhee qabaadhee baay'ee natti tolaam. Haa ta'uutii garuu lubbuu namaa baasuuf namni yaade guyyaa tokko milkaa'uuf waan danda'uuf dhiifama gaafachuufis ta'e dhiifama gochuuf keessi koo eeyyamamaan taane. Ana obboleessa keessan KB magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleessi keenya tokko nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomiseen jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Bakkin dogongorallee yoo jiraate nuuf kolchaa jecha seenaa qophii nama barsiisu gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.